Hey. Argamana di kurdi abu kana. Almat ke sera to sera. Muais tanji. Hey. Oh. Beku suamade dandi kodura sebubade abjon kodubro dugobe Yoya argafone kabajabtoota fi jaalatamtoota maatii seenisha fayyaa keessaa nagaa fudhan galata waaqayyo ofii koon ofoo maggase rakkinaan qabu argootare carraadha barasaadha waan ta'eef jechuudha jirtu sin fayyaa keessan nagaa fudha dhugaa waaqa galata waaqayyo sinillee akka nagaa fayyaa taatan abdiin qaba waaqarra durandus waroon maatii bootaatanii baga nagaan dhuftanin sin jedha waroon maatii koon ta'een immoo subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa jechuun kabajaan isin gaafadha tiyaasuudhaan gaharraa seenishaanii akka kanaatti darajaa kan suufii kan uffattee jechuudhaan dhufuushee fi darajaa kan rabbi kenneef mitiire yaa haa ta'uyyuu malee gaharraa akkuma beekamu wanti qabadhe see dhufee asilas beekamtuudha seenaan sanaaninaan jechuun keessa hin oolu innis maalidha daabboo seenaadha daabboo seenaadha dabbanaan jettaniittu kibruis falamadaanii alam kanaafiyyuu maal fedhan fedhan daabboo sadii koordi ababaa fakkaatu sanami nan danda'amu hin danda'u ani maaf hin danda'u yaaleen nan danda'a kanaafiyyuu abbaati nan yaadama this is buko ambasatee bukaa jira so kan hojjedhaa jechuudha duraan dursaa akkamitti hojjetu beektu wanticha jechuudha video jala sini kaan deemaa dhaabbacha namni nagarre jirtu yoo ta'e jechuudha sini kaa rakkoo qabu ani seenaa keessa akka kanaatti hin gaamuun qabu warri kaan miizanaan godhu gaani seenishaa miizaneessaan fidaa malee wal caalumsa dirqamadha nan gurguddisa akka kanaatti wayya malee ishee baay'ee xiqqoodha Allah duraan dursa akka kanaatti meeqa godheen kaawwadha beektu sakka kana ja'a godhee ergan kaa'ee booda sana booda gara walitti deebina qo'a gaa'ee sagartanii kun ja'adha jechuudha saddeet gasti kuraa sajjatadheera sana booda immoo iddee kanatti jechuudha kameraan kun mul'atu dheeyyaadha iyya kameramoon humna hubattu dheeyyaadha akka kanaa qixxa godheeni meeqan hojjedha beektu akka kanaa jechuudha diriirsee tokko busii gaafa hojjennutti sadii asirratti maalidha warri kaan warra hojjetan suni warreen argee habba sooda yookaan immoo habba sooda jedhamuun qabu ani baay'een jaalladha habba soodaan daabboo keessa jiru taanaan daabboo irratti hin fakkaatu so haala kanaan eeggan godheeti irraan dibaa jechuudha zayitii soo ta'ee zubdaa yoo qabaatan no problem asitti immoo hojjedheera kunoo sadansa jechuudha tokko nargama lama sadii erga sadansaa kan akkas hojjedhee wal qixxeeffadhee booda yoo wal hin qixxaanne ta'e wal qixxeeffachuun dirqamadha akka qarsii fayyadaa hojjetuu fi yaa rabbi gaarii godhati seeni shan saffarsiisin yaa rabbi chilootaa qabdatte akkoo self confidence godhattutti sana booda naannesseen qabsiisan kuta naan pip 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 kaza toko wih yo gargar babar sana bodo akka saddeetna ta'uu qabaata yes my guys you understand kanaaf kana walitti fiddu
Quasin kawwata kan kamera mul'atu erga sira mamuree kan akka kanaatiin qirzee qabachiifadha hundasaayyu jechuudha wal qabsiise sana booda maal gootu as gootu walirraa fagaadhaan fakkaata katoomaa abdiin qaban tootaanaa wal fidna malee daabboo amma kana gizee kootti aarsaa godhe daabboo wal nyaanna Unda saka kana bona jechuudha. Sana booda kun immoo ishee gidduu isheedha jechuudha. Ishee gidduu ishee immoo kastimarree booda akkasittiin jirtanii akka bakka ta'u waaqa beeka. Tabaaliyaa waaqa beeka sanii jedheera guddanne garuu kaamera dudduubatti garagasheen isinitti agarsiisa agartee dhumni ishee waan isheen fakkaattee jirtu gaafa ba'u immoo rabbi nutti agarsiisu gasaanaan kubaa xiqqoodha walitti dhiyaateera yaadde ila waan inni jedhamu diikoorri gaarii taa'ee yaada. Hey. Agar tadi di koriti, harga mas, ama saya atas ya. Stop. Ya rasmat teman. Oh. Argaa jirtu anatu shiga. Malkas tanji moa kagorobeet dhani. Malk bannor moa allen. አንዱ ከሰጠን ዝጋበር ፈጣሪ መስገን ብዬ እቀበላለሁ ስለዚህ ይሄ ዲኮር ደግሞ እናንተ ስትመጡ የኔ ቤት ማለት ነው አዘጋጅቼ ቁጭ አረጋለሁ አይ ሄባ ድበቁ ስዋመዴ ዳንዲ ኮዱራ ስቡበዴ አብጆን ኮዱብሮ ዱጎቤ